السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت المال أروما بقى جرات سنين دجا عن اللي نجا جرا الحمد لله. بقى جراتني كم جرين جرون إبادة آفيا دلقا مال فكات سنين جدا قالت إساء أسكيني جرات هفتر إن شاء الله اسمه بيكا. أرأوان هاروتوكو قبل سنين في وان هاروفت سمالي جتشون كيساني نولو namoonni waayifaa hin qabne shabakaa bareedduu aappii ajaa'ibaa takka qabadhee isinii dhufe irraa itti fayyadamtan jedhee abdii qaba inshaallah. Akkuma ani itti fayyadamutti isinillee itti fayyadamtan jedhee abdii qaba. Nafaana bu'aa na hordofa akkamitti akka aappii tana dalaisiifattan isinitti himaa jechuudha. Inshaallah warroonni soodii keessa jirtan jechuudha. Inshaallah aappiin tam jechuun keessaniin oolu. walumaan laalla appilistoorii banne appilistoorii keessanii walumaan ilaallaa jechuudha. Namni appilistoorii hin beekne hin jiru. Yuutuubii kiyya sabskiraayib naaf godhaa, na hordofaa, mallattoo gubbarraa sana itti dabaladhaa akka viidiyoon kee daddafee isin bira ga'utti yoo waa gadhiise na hordofaa isin jedhaa. Yuutuubii kiyya sabskiraayib naaf godhaa, waan beekurraa isin barsiisa ishee. Akkasii isinin jedhamaan Oromoo amma gara barumsa keenya itti yoo kan tarru taate barumsa keenya maalinni akkana goonala raa jennaan. Raa goonee lakkoofsa lama barreessine kunoo aappiin isii tana jechuudha. Aappiin isii tana isinii galee isii tana lakkoofsa lama ofirraa qabdii isii tana kunoo akkana goona. Akkana gooneen booda zoortii dhiifama wajjin lakkoofsi ani amma garuu gadi buusaa jira. Isin aappii tana itti barreessaati itti barreeffadhaati jechuudha. Asiin itti barreeffadhaati. Ani amma waan shabakaa hin qabneef gadi naan bootu amma ani aappii bira dhaqee ooppiin godhe seena jechuudha. Aappii bira dhaqee isin garuu sarchi gootanii asitti gabbuufattanii jechuudha. Ani amma waan shabakaa hin qabneef booddee isinitti argisiisa nafaana bu'aa. Booda shabaka matan dalaysiisee akkamitti akka gabbuufattan isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kana na hordofaa, sabskiraayib godhaa, sheer waliif godhaa, koomentii barreessaa inshaallah. Ayyee shabakaan tam inni yoo jettan kunoo shabakattiin isii tana jechuudhaan gabbuufadhee jira. Okey godhaa. Hin eeggattanii haga isin akkatti banamti. Ergaa isiin banamteen booda mallattoo isii gaara tana agartanii takka waayifii jedhutan agartu wixanii bakka abdeet tajaajilan abdeet godhatanii viidiyoo isinitti hin dheeressu daddafee isinitti hima. Tana gadi abdeet godhatanii an godhadhee jira garuu godhadhee jira ani san booda sirriitti na hordofa. Viidiyoon kun wannaa qabdi jechuudha. Lakkoofsa qabdi jechuudha. Paaswordii isin gaafatti akkuma beekamu kunoo sarvariin isii tana sarvarii isii asiin gattuudha. Erga asiin gattuun booda asirra kenna jechuudha. Tama gubbarraa tan agartanii auto select tajaajila sanarra kaa'enna. Sarvarii findee jira jechuudha. Amma asiin gabbuuna kunoo akkuma agartan warri zeenii qabdanillee warri yaaqooboo qabdanillee as keessa warri suudii jirtan jechuudha. Garuu warri biyya biraa jirtanillee yaaladhaa ta'e isinii carraan godhee isinii dalage yaaladhaadha irratti jechuudha. Inshaallah tarii isinii dalaguuf ammala waan ta'eef jawwee firii kun akkuma agartan zeenii riyaala 20 moobaayilii riyaala 25 illee ni jirti. Kunoo 39 illee riyaala 39 riyaala 60 moobaayilii illee ni jirti Saudi keessatti jechuudha. Akkuma beekamu inshaallah yaaqoobolleen kunoo yaaqoobo maal jedhanisa illee ni jira. Amma ani kan lakkoofsa kan qabu jechuudha. Lakkoofsi an qabu zeeniidha. Zeenii dhiisarra kaanna jechuun keessaniin oolu asirra kaannaa jechuudha. Argitanii asirra. Bismillahirrahmaan. Zeen sim firii al-arar tajaajiltan agartanii asirra kaattanii jechuudha.
isinii gala jedhee yaada. San booda akkaawuntii qabdi akkaawuntii itti naqachuuf bakka tana dhufna bakka tana gaxxuwina keessa seenuu jechuudha. Paaswoordii gaafatti akkuma agartan yuuzarneemii fi paaswoordii gaafata shabakaan kun jechuudha. Paaswoordii kanarratti amma haqee isin agarsiisa waan irratti na himu jechuudha. Na hordofaan gadhuma viidiyoolee isinitti dheeressullee yaala na hordofa. Okay. Amma lakkoofsa 1 2 3 4 5 jenna ta'eef jalatti gadi buuna isinitti mul'isuuf hin isinii barreesse. Jalatti illee 1 2 3 4 5 lakkoofsa gubbarratti barreessine kana jalatti illee barreessinaa jechuudha. San booda log in goonaa jechuudha. Isinii galaa miti san booda log in goona. Paaswoordii isaa akkuma agartan kanatti kunoo amma muun jiran jechuudha. Bakka tanatti isinii ol baya lakkoofsi yeroo shabakaan isinii dalayde asitti lakkoofsi baay'atee dhufa asii fi asitti jechuudha. Isinii galee abdeet godhachuu tanammoo hin dagatinaa abadan isii godhatin immoo shabakaan isin dalaydu jechuudha. Amma walumaan koonteetti goonee laallaa jechuudha. Dalagaaf hin dalagu akkuma agartan shabakaan qabanii jala akka wasirii. Kunoo ilmaan Oromoo qaqqaaliif gaggaarii akkuma agartan kunoo lakkoofsa irra yaa'aa jira shabakaan akka ajaa'iba dalagaa jirti. YouTube keessa subscribe godhuu hin dagatina. Amma mee shabakaan kun akka itti dalayde pilistoorii reef na diddisan keessa dhayne isinitti agarsiisaa jechuudha. Gadhumaa na hordofa. Amma sarchii goona shabaka matana sarchii goone reef bayuu diddee isinii argisiisaa jechuudha inshaallah. Subscribe gochuu hin dagatina koomentii naa barreessadha. Kunoo agartan lakkoofsa lama itti barreessan na obsa. Shabakattiin tana kunoo akkuma agartan tana kunoo shabakattiin isii tana jechuudha. Isinii galaa miti tanaadha. Ani amma gabbuusee isinii argisiisa jira isin immoo gabbuufadhaa irraa itti fayyadamaa isin jira. Subscribe godhuu hin dagatina subscribe naaf godhaa. Inshallah walaa jajjabeessinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.